waajirri head office jennuun akka bulchiinsaatti akka asitti ijaaramu dhaamsa isaaniif dabarsina. Nutis akka bulchiinsaatti ammoo akka bulchiinsaatti gamoo iddoo gamoo itti ijaaran irratti lafa qopheessine akka bulchiinsaatti nutis isaaniif ni qopheessina jenne asumarra waada seenuu barbaanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa Dirreedawaa obbo Harbiibuu, kabajamtoota kaabinoota bulchiinsa Dirreedawaa, kabajamoo obbo Abdulrazak Abbaa Gadaa Franqalloo, kabajamoota bakka bu'aa ugaazota, kabajamtoota manguddoo teenya, kabajamtoota ulamaawotaa fi haawwan keenya, akkasumatti illee kabajamoo Murtii Raamis Waliiqabaa obbo Abdijawaad Mahammad, kabajamoo Pirezidaantii Baankii Raamis obbo Ali Ahmed, akkasumatti illee miseensota boordii, hojjettootaa fi jiraattoota magaalaa teenyaa baga Rabbiin guyyaa eebaa Baankii Raamisiin nuun gahee jechuun barbaada. Baankiin Raamis baankii islaamotaa keessaa yookaanis tajaajila maallaqa halaal ribaarraa addaa kan tajaajilu baankii afuraffaati akka biyyoolessaatti. Baankiin ammaan tana Raamis keessaafuu magaalaa teenyaaf hawaasa teenyaaf wanni faayidaa inni guddaan qabu eebisaa torbee dabaree magaalaa Finfinneetti haa eebbifamu malee irra guddaan parsantaan yookiinis maallaqaanis ummataanis parsantiin 85% harki irra caalaan jechuudha jiraattoota magaalaa Dirreedawaatii fi hawaasa siiti. Silaa hawaasni keenya gumaachan goone akkasumatti illee baankii kana keessatti maallaqa isaa aksiyoona bitachuu baate baankiin kun galma gahuu hin danda'u. Baankii kana sabaa-sablamman jiraattoota magaalaa Dirreedawaa baankiin akkuma magaalaa Dirreedawaatti haa ta'u malee obboleeyyan keenya warra shari'aadhaan warra halaal baankii yookaanis maallaqa isaa ribaarraa ala fayyadamuu danda'u guutuu biyyaa keessatti kan jiru hundinuu itti hirmaata. Irra guddaa maqaan isaatis maqaa Raamis yookaan laga Raamis irraa reefu abbaan gadaatis ibsee jira. Lagni Raamis namayyuutu irraa dhuga. Baankiin kunis sabaa-sablamman warri keessaafuu maallaqa halaaliin naggada isaa if dura ceesisuu barbaadu baankii kanatti akka makamee irraa fayyadamu yoo dhaamsa dabarsuun barbaada. Baankii kanaaf arraan tana gamoo as jalatti agarru kana akkasumatti illee Finfinnee irrattis gamoo san abbummaadhaan akka jalqabbii isaatti mana kiraa keessa odoo hin ta'in baankii san maqaa isaatiin bitachee gamoo isaa san if harka kaa'ee maqaa isaatiin eebbisiisuun kuni hojii guddaadha. Waan nutiifillee abjuu ture qabatamaan ammoo lafa buusuu isaaniitiin hojjettootaa fi akkasumatti illee boordii ni galatoonfanna. Arraas gamoo kana kiraadhaan odoo hin ta'in baankii amma banuu deemnu kajala jiru kana maqaa isaaniitiin waan bitataniif jecha kunis baay'ee gaariidha. As qofaa miti baankiin kun Saaphiyaan irrattis gamoo biraatis arruma eebbifama. Haa ta'u akka waliigalatti sossohiinsi inni godhaa jiru kun akka bulchiinsatti ammoo baankiin kun waan baankii keenya ta'eef jecha nutis akka bulchiinsaatti yookaanis biraanchiin yookaanis gamoon waajirri head office jennuun akka bulchiinsaatti akka asitti ijaaramu dhaamsa isaaniif dabarsina. Nutis akka bulchiinsaatti ammoo akka bulchiinsaatti gamoo iddoo gamoo itti ijaaran irratti lafa qopheessine akka bulchiinsaatti nutis isaaniif ni qopheessina jenne asumarra waada seenuu barbaanna.
baankii kana keessatti wanni andaamsa dabarsuu barbaadu ijoolleen barattee ijoollee magaalaa tanaa ijoollee dilaatu jira akkuma baankii taanitti bikka birarraa fidanii akka hin qaxarre ijoollumaasi barattee dhaloota asii akka asumatti qaxaranii jechuu barbaada galatooma ulfaadhaan jechuu barbaada.